Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Orootuu weelkama shama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa osoo hin jennee nageenyi kiyya isin haa qaqqabu hunda keessanuu baga jiraattanii. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa qabadhee dhufee akkaataa nyaata gosa garaagaraa itti hojjennu yeroo ramadaanaa kana nyaata baay'ee hojjenna. Har'ammoo maal hojjattee viidiyoon kan kee har'a maal jechuun keessan hafu har'ammoo samaka yookaan qurxummii yookaan aasaa afaan amaaranyaatiin aasaa jedhamu isa sana hojjadhe jechuudha. Akkasuma sambuusaa hordoftoota nagayaan qurxummii akkasuma nyaata sambuusaa faxaayira akkasuma daabboo waan nyaata garaagaraa hojjedhaa. Kanaafuu hordoftoota kiyya viidiyoo baay'ee gadhiisaa jira. Viidiyoo kiyya daawwadhaa, laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Warroonni hanga ammaa na hordofaa turtan hanga amma maatiin haftaatan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u. Ammallee jajjabaadhati maatii naaf ta'a laayik sheer viidiyoo kiyya laayik sheer sabskiraayib godhaa. Warroonni haaraa taatan warri dura immoo laayikii godhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya walaa jajjabeessinu. Laayikii sheerii gochuun sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Akkuma irra seentanii laayikii godhaatii eegala isiniin jedha. Akkuma san faxaayira jechuun isa kana. Faxaayiriin kun akkuma waraqaanii akkuma asambuusaa waraqa asambuusaa jedhamu sanitti bitamee jubnaa yookaan lahan mafruu mallee ni hojjetama. Faxaayira jechuun isa kana jechuudha. Faxaayirri isa kana fakkaata kunoo bilchaatee jira haala kanaan. Ani foroonitti hojjedha jechuudha. Zayitii waan hin barbaanneef inni kun foroonii keessatti hojjetame jechuudha. Namni zayitii barbaadu zayitiin xabbasa garuu zayitiin fayyaa namaatiif gaarii miti jechuudha. Akkanatti foroonitti osoo hojjettanii wayya jechuudha. Namni zayitiin jaalanne akkuma sana sambuusaa waragaa jechuun immoo isa kana sambuusallee foroonitti hojjedha. Maaliif zayitiin barbaanne jechuudha. Faxaayiriin gosa hedduun jira jechuudha. Kun immoo gosa biraatiin kun immoo ajiinaa mana keenya keessatti bukeessinee lixii bukeessinee mana keenya keessatti kan hojjennudha. Kariifi sun immoo wanta isa qophaayaa bitamee hojjetamudha. Daabboon immoo isa kana fakkaata. Waaw maashaallah tabaarakallah suma nyaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Daabboon isaa kana fakkaata. Haaluma salphaan daabboo akka daabboo difoo biyya keenya san xiqqeessinee godhachuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaan mana keessatti hojjechuu dandeenya. Nyaata gosoota garaagaraa hojjedha. Ramadaana keessa kana fakkaata viidiyoon kiyya. Seenaa laala daawwadhaa maatii naaf ta'a laayik sheerii godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Dachaa hedduu galatooma warroonni hanga ammaa osoo hin ifatin viidiyoo kiyya ilaaltanii laayikii gootanii sabskiraaybii sheerii gootan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u. Ammallee akkanuma itti fufa. Laayikii sheerii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha walaa jajjabeessinu. Galatooma galanni keessan guddaadha. Ammallee naaf jiraadhaa isin hundi keessanuu isin jaaladha. Amantii kutaa gandaa osoo waliin qoodne hundi keenya saba tokko isiniin jedha hordoftoota kiyya. Inshaallah anillee viidiyoo keessan komentii jalatti naa barreessaa. Maatii siif taane atis maatii nuuf ta'ii jedhaati komentii jala barreessaa. Namoota komentii jalatti maatii siif taane maatii naaf ta'ii jedhee barreessu hundaayyuu haala salphatti maqaa keessan argadheetini maatii isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Kunoo faxaayirii reefi isin agarsiisu sun roga afree kun immoo roga sadee jechuudha. Gosa gosaan hojjetama. Egaa bilchaasee isaan irratti baasee geesse immoo kana fakkaata. Nama foroonii keessatti kan hojjetame jechuudha. Zayitii malee zayitii namni hin barbaanne haala kanaa hojjechuu danda'a. Wallahi zayitiin zayituun nyaata hojjetanii zayituun xabbafamuu hin danda'amu jechuudha. Zayituun osoo ta'e immoo bareeda. Zayituun waan hin taaneef zayitiin kun fayyaa namaatiif bareeda miti. Asitti mokoroonaa hojjedhee jira. Mokoroona bashamil jechuudha inni kuni. Maashaallah kana fakkaata. Nyaata gosoota garaagaraa hojjedhee jira hordoftoota kiyya.
Kanaafuu seenaa daawwadhaa ilaalaa itti bohaaraa na jajjabeessaa isiniin jedha. Anillee maatii isiniif ta'a isinillee maatii naaf ta'a na jajjabeessaa. Viidiyoon kee har'aa kana fakkaata hordoftoota kiyya. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf turaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay baay hordoftoota kiyya.